Akka ijoollee taate. Tolega, abboota garaa keenya nu eebbisa jennee tu hawwii guddaadhaan eenyu abboota garaa keenya sababa xiqqoo isaan mudatee gadda wayii isaan mudatee rakka keenya jala afaniiru egaa waa miti maanguddoota qabnaa ammas maanguddoota affeeran as gidduutti affeerra jalqabatti kan waamnu barsiisaa Qanaatee Bal'is gamtaa maatii barattoota keessaa waldaa barsiisaa keenya keessaa barsiisaa Guutuu Hirphasaa akkasumas Paaster Taarikuu Jirreessaa namoota jitti hamileedhaan maanguddoota hamilee Nu achi simaata. Lauf kalcha, kakak lauf kata, wali syukur mata, buah hati mata, cokor sana, dapat awatla, andode narata, munagan desa, bifama, sanyi kisah dapada, bekuman, humnan, dan dendita, jalan, hukuman, bifama. Baaf kalau kada inaan sini fagudat nugudat sini fagu deetaan keessan agudat walaalaan keessan abeeti farri keessan adeeratu kedaadina keessan ilaala isa irratti waan taguutu Lofolcha eebbifama akkuma bareedan kana bareedinuma kanaan waaqayyotti sinaaf ufsiisu hora lalisaa jiraadhaa baay'adhaa dhuunfadhaa aalaa isaaf ilmoo waaqayyotti haa guutu. Loof kashaa waaqni nuumee har'aa nu ga'ee akkasitti nu bareechee bakka kanatti walitti nu qabee tokkummaa keenya hundeessee haa ulfaatu. Isinis ulfaadhaa warra biyya dhaalu ta'a miqanyaan keessan hamtuun keessan diinni keessan haa kuftu kufteetti haa kuftu isaan badaniiru isaan dhabamaniiru osoo jedhanii nuti lalisanii dachaadhaan daballe ammallee ganaa dachaadhaan daballa sammuudhaan hin daballa baay'inaan hin daballa oomishaan hin daballa qaroominaan hin daballa waan kana hundumaa hunduu godhaa galanni isaaf haa ta'u isinis jabaadhaa guddadhaa tokko ta'a irree godhadhaa beekumsaan humnaan tokkummaadhaan cimaa diinni keessan haa kufu diina keessan irra dhaabbattanii seenaa akka hojjettanii namanna waaqni kana hin godhaa waaqni isin haa gargaaru namni waaqeffachuu keenya kana akka salphaatti ilaala odaa fi uummanni Oromoo garaagarummaa hin qabanii walitti hidhinsa waqtaa baay'ee qabu waan waliin mari'atanii uumaman lafa kanarratti uumaman fakkaatu silaa osoo kana ta'uudhaa baatee odaan kufee ribee ciisee namni ka'e osoo hin jedhiin teekinooloojiin otoo waliin qabin seenaa addunyaa kana keessatti isa jalqabaa dachee Oromiyaa irratti ta'e seenaa addaati. Kanaaf odaa fi uummanni Oromoo garaagartee hin qabani. Odaan akkuma lalisee of jalatti bukkeen hafan haammatee namaafis sa'aafis gaaddisa ta'e uummanni Oromoo sabaaf sablammii haammatee jiraachisaa akka jiru odaa fi uummanni Oromoo waan waliin mari'atanii karoorsanii waan tokko jedhan fakkaata. Kanaaf uummanni keenya waan dhummaa isaa wajjin waan jiruuf waan uummanni keenya jedhu tuutaa kadhatee si dargata yaa waa si kadhannaa nu dhaga'i yaa gooftaa si kadhannaa nu dhaga'i wallaalaa keenya beekaa god daa'imman keenya guddis siif immoo akka jilbeetu kan akka kadhatan godhi ati gargaari galatuma